Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyaadha obboleeyyan kiyya anis nagayaan qaba alhamdulillahi. Arrallee waan bareedu takka qabadhee isiniif dhufeetiin jira barumsa kiyya kanarraa keessatti jechuudha. Akkaataa itti fotoo walitti firoomsinuun arrallee qabadhee isiniif dhufee jira. Akkasuma viidiyoo dabre keessatti immoo akkaataa fotoo itti qulqulleeffannu fotoo waan hin taane biratti kaane akkaataa itti of biraa balleessuu dandeenyuun ka jedheen isinii dhiyeessee ture. Har'a immoo jechuudha akkaataa itti fotoo walitti dhiyeessinu fotoo itti walitti firoomsinu jechuudha. Fotoo fakkeenyaaf nam tokko Ameerikaa taa'ee tokko Itoophiyaa taa'ee akka waan wajjii fotoo ka'ee fakkeessee jechuudha. Fakkeenyaaf nama bakki gargaraa jiru jechuudha. Nama bakka adda addaa jiru. Haala fotooshooppiin fakkaanne jechuudha. Noormaal wal bira fidee qaceellotti bifa wajji ka'e fakkaatee kan nuuf godhuu danda'u. Akkasuma mataa nama tokko irra fuula nama biraa keenyee nama san fakkeessuu waa hedduu jechuudha. Fotoo waa hedduuf nu fayyada jechuudha wanti kun. Mee jalqaba irratti osoo gara barumsaatti hin deebine YouTube chaanaala kiyya sabiskiraabii godhaa. YouTube chaanaala kiyya argachuudhaaf YouTube bira ni seentanii. Warroonni hagammaatti sabiskiraabiin godhan jechuu kiyya warroonni sabiskiraabii godhan gootanii jirtan jechuudha. Sabiskiraabii godhuu isin barbaachisu galatoomaan isin jedha. YouTube chaanaala kiyya argachuudhaaf Abduu jettanii katabdan Abduu moobaayil appii jettanii bifa kanaan katabdan jechuudha. Bifa kanaan katabdanii booda sarchii gootanii haala kanaan eega sarchii gootan jechuudha. Gubbaa kanarratti ka jalqaba irratti isiniif dhufu inni kun YouTube chaanaala kiyya jechuudha. YouTube sarratti oguu takka gadinee dhooytanii eega gadhooytanii booda haala kanaan diimaa tahee yoo isiniif dhufe sabiskiraabiin goone jechuudha. Haala kanaan yoo isinii dhufe iddoo sabiskiraabii jettu kanarratti oguu takka gadhooytanii jechuudha. Oguu takka gadhooytanii achi booda mallattoo bilbilaa fuula duratti jira. Isii kanarratti oguu takka gadhooytanii jechuudha. Akkasuma kanuma akka warroota akka anaatitti barsiisantu jira. Fakkeenyaaf Abdiisaa Tuub ka jedhu jechuudha. Barumsa hedduu barsiisaa. Fakkeenyaaf barumsa kiyya jalatti hin arganne asii jalaa isa argachuu dandeessan waan ta'eef namoota Oromoo waan akkanaa barsiisan hunda yoo sabiskiraabii gootanii irraa fayyadamtan baay'ee tokko isin gargaara. Kafaltii tokko malee kafaltiin isin gootan sabiskiraabii godhuu qofa. Akkasuma viidiyoo isaa irratti yaada kennattanii nu jajjabeessuu qofa jechuudha waan isinirraa barbaachisu. Fakkeenyaaf Abdiisaa jettanii katabdanii Abdiisaa Tuub jettaniiti bifa kanaan katabdan jechuudha. Achi booda sarchii gootanii kunoo kasaas haaluma kanaan jechuudha. Jalqaba irratti kan isiniif dhufu mucaan kunis waan babbareedduu barsiisa. Haala kanaan jechuudha. Sabiskiraabii godha. YouTube chaanaala isaa namoota hedduutu sabiskiraabii godhee jira. Kunoo iddoo sabiskiraabii jettu kana tuuxaniiti jechuudha. Haala kanaan sabiskiraabii gootanii achi boodas mallattoo bilbilaa fuula duratti oguu takka tuuxanii jechuudha. Haala kanaan viidiyoolee isaa inni amma dura gallakkisillee jechuudha. Iddoo viidiyoo jedhu kana tuuxanii jechuudha. Irra deemtanii irraa barachuu dandeessanii waan babbareedduu isin barsiisa. Akkasuma waan YouTube chaanaala kiyya jalaan arganne asii argachuu dandeessanii ka asii jalaan arganne kiyya jalaa argachuu dandeessan jechuudha. Namoota Oromoo nutuu nama hedduu waan akkanaa barsiisu hedduu waan hin qabneef namoota Oromoo hunda YouTube chaanaala isaa sabiskiraabii gootanii yoo irraa barattan baay'ee tokko isin fayyada jeetii yaada. Akkasuma aappilikeeshina kanaa fi YouTube chaanaala Abdiisaallees deskripshinii YouTube kiyyaa jala isiniif hin kaaha. Achi jalaa tuuxanii aappilikeeshina kanas jechuudha. Aappilikeeshina amma isin barsiisu kana achi jalaas buufachuu dandeessanii. Akkasuma YouTube chaanaala isaallee jechuudha. Achi jalaan argattan liinkii isaa achi jalaan isiniif kaaha jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf aappilikeeshina irraa isa kana jechuudha. Psay Pro jedha. Psay Proon kuni Play Store irraa argattanii ana ammoo wanna isaa isiniif hin kaaha. Liinkii isaa YouTube chaanaala kiyya jala isiniif hin kaaha. Achi jalaa buufachuu ni dandeessanii. Yoo feetan ammoo Play Store irra dheeyxanii achirraas buufachuu dandeessan jechuudha. Psay Pro jettanii yoo katabdan jalqaba irratti isiniif dhufa. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan yoo katabdan kunoo akkuma agartan kana Psay Proon jalqaba irratti isiniif dhufa jechuudha. Isa kana jechuudha. Psay Pro isa kana kunoo isa kana jechuudha. Jalqaba irratti kan isiniif dhufu kana buufattanii itti fayyadamuu dandeessanii garuu akka isin hin rakkifneef liinkii isaa YouTube kiyya jala isiniif hin kaaha. Mee amma aappilikeeshina kanarratti ni banna akkamitti edit godhanna akkamitti nuuf godhaa waan jedhu isin agarsiisa. Jalqaba irratti mee fotoodhaan isin agarsiisuuf daddalageetu jira. Dalageellee qabatamaan isin agarsiisa. Akka dalageen isin agarsiisa fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf Psay Pro ka jedhume fooldara isaa barbaanna. Kunoo akkuma agartan kana fotoodhaan dalagee fakkeenyaaf fotoo abbaa sadii dalagee kan jirutu jira. Fakkeenyaaf kunoo akkuma agartan kana
Jowaar Ameerikaa jira, anammoo Afrikaa keessan jira. Kun haala kanaan jechuudha. Walitti fidee akka waan Jooharii wajjin fotoo ka'eetti jechuudha. Haala kanaan kaahee abbaan fedhe beekuu hin danda'u jechuudha. Wanni kun kunuu isin sobuu danda'a jechuudha. Amma kanas an seeraan hin dalanne malee Dooktor Abiyyi yeroo an salaamu akka gartee saahiba isaa ta'e ogguun an salaamu kun akkuma agartan kana kagamanaa kun anaa kanammoo seeraan hin dalanne malee jechuudha. Yoo qaceelootti dalagee fotoo wal fakkaatu yoo ka'e inni kan nama biraa wajjin inni ka'an haala kanaan godhe jechuudha. Kun akkuma agartan kun Abiyyi kun anaa haala kanaan wal salaamu jira jechuudha. Anaaf Abiyyi ammoo waluu argine hin beeknu. Akkasuma anaaf Jawaaris wal agarree hin beeknu jechuudha. Halaalumarraa ol deeggara malee jechuudha. Kunoo kanas jechuudha. Abiyyi cinaa haala kanaan bifa fotoo isin ammoo kana caala jechuudha. Fotoo wal fakkaatu yoo kaatanii jettan kana caala walitti dhiyeessuu dandeessan jechuudha. Mee kanaan isin agarsiisa haala kamiini appilikeeshinichi kuruu isa kana jechuudha. YouTube chaanaal kiyya buufachuu dandeessanii akkasuma pileestoorii irraa argattanii. Appilikeeshina kanarra ni seenaa. Eega kanarra seen eega haala kanaan nu dhufee booda homaa poroosota akka illee hin qabu jechuudha. Get picture ka jiru kanarratti jechuudha. Get picture kanarratti yogguu takkaniituudha. Haala kanaan filannoodhaan fakkeenyaaf gaalaarii irraa fudhu, kaameeraa irraa akkasuma import ka jiru kanallee jechuudha. New blank picture ka jiru kanallee kun afranuu kara fotootti isin geessa jechuudha. Isin amma kana keessaa kan filattanii fakkeenyaaf yoo fotoo fudhachuu deemnu san bal'ifachuu feene ka jalaa kana filanna jechuudha. New blank picture ka jiru kana filannaa yoo ammoo gaalaarii jennes ni dandeenya gaalaarii manu geessa jechuudha. Saayiza normaala fotoo nuti kaaneetiin nuuf dhufa jechuudha. Ka jalaa kanarratti filachuun maaliif nu gargaara fotoo fudhannu san fakkeenyaa fi saayiza isaa akka feene godhachuudhaaf saayiza nu barbaanne nu kaahuudhaaf nu fayyadacha inni jalaa kun jechuudha. Kanaaf mee saayiza feene fudhachuudhaaf ka jalaa kanarratti ni tuqaa. Eega ka jalaa kanarratti tuqee fakkeenyaaf anamma asirratti saayiza feetan katabdan. Saayizni guddaan amma fakkeenyaaf anamma 1920 katabee gara harka bitaatiin ka jiru jechuudha. Gara harka mirgaatiin ammoo 23 duwwaa 4 katabee jechuudha. Haala kanaan katabdan isin yoo saayiza guddaa barbaaddan. Yoo saayiza guddaa barbaaddan haala kanaan katabdan jechuudha. Gamana irratti 1920 fuula duratti ammoo 23 duwwaa 4 katabdan jechuudha. Egaa achi katabdanii booda jala kanatti kireetatu jira jechuudha. Kireet kanarratti hidhan. Haala kanaan bal'atee nuuf dhufa. Egaa asirratti haala kanaan nuuf dhufee jala kana jechuudha. Filannoolee sadiitu jira. Adjustettuu fi effectettuu fi stiikartettuu tana kanatu jira jechuudha. Kanneen keessaa ka lammaffaa kana filattan. Isii tana filattan jechuudha. Effectettuun isii tana filattan jechuudha. Eega isii tanarratti hidhanii haala kanaan isiniif dhufa. Isiin kun eega isinii dhufte booda ka lammaffaa kana filattan jechuudha. Insert picture ka jiru kana jechuudha. Insert picture irratti hidhan. Eega isarratti hidhanii kun akkuma argitan gara gaalaarii keessanii isin fidee jira. Eega gara gaalaarii nu fidee booda ammoo fakkeenyaaf mi'a nama footoo takkaan filadhaa. Footoo tamiin filadhaa. Footoo matiyya keessaa footoo takka filadheetiin jechuudha. Walii godhee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf mee footoo tana filadhaa jennu. Footoo kana haa filadhu. Footoo kana eegaa filadhee haala kanaan naaf dhufa. Eega haala kanaan naaf dhufee gubbaa kanarra mallattoo raayitiitu jira. Mallattoo raayitii kanaan tuqa. Eega haala kanaan nu dhufee sarara kana keessaa ka fedhe tokko qabadhee haddaan harkisa jechuudha. Kunoo haala kanaan qabee haddaan harkisa nin guddisa. Haala kanaan guddisee kara tokkotti isa jechuudha. Footoo biraatti fidu waan deemuuf kun yoo fedhe garana siisaa yoo fedhe karana siisaa. Amma footoon kiyya waan fakkeenyaaf amma garan achi ilaalee jiruuf karaa harka bitaatti ta'isiisa jechuudha. Akkanatti siisaa. Yoo fedhe kanarrallee guddifadha. Yoo fedhe ammoo saayiza kanatti illee dhiisuu ni danda'a. Haala kanaan akkanatti ayisiiseeti amma eega haala kanaan ayisiisee booda ammallee kunoo mallattoo raayitiitu gubbaa kana jira. Isii kanarratti hin tuqaa. Isii kanarratti hin tuqaa. Eega asirratti tuqee ammas lammaffaa irra deebi'ee raayitii kana tuqa. Raayitiin agartan jeetiin jira yaada gubbaa kanarra raayitii kanarra deebi'ee tuqa ammas. Amma haala kanaan ammallee yes ta'etu kanaan tuqa jechuudha. Yes kanaan tuqa. Eega yes kana tuqee booda amma seesatti hin deebi'aa bikka reefuutti hin deebi'a jechuudha. Lammaffaa irra kan jiru kan amma qalama diimaa itti maree kanarra ogguu takka tu'in ammallee. Eega isarra tu'in ammas insert picture bakkuma reefuutti deebina jechuudha. Ammas footoo biraa fudhachuu waan deemnuuf achirratti ni tu'ina. Ammas kunoo kara gaalaariitti na fidee jira jechuudha. Gaalaarii kiyya eegaan tuqee booda ammas footoo amma waan kanaan walitti dabaluu barbaadeen fudhaa jechuudha. Fakkeenyaaf mee ammaa ni footoo kamiin fudhaa? Fakkeenyaaf mee yoo fedhe Jowaar kabiraatiin fudhee isin agarsiisa karee hudiisa jechuudha. Isa kana fudhaa jennu. Amma asirratti eega footoo Jowaar irra gattuu inni booda irraa xiqqeeffanna jechuudha. Haala kanaan xiqqeeffannaa irra. Kanatti irraa xiqqeeffannaa. Haga feetan jechuudha isin haga feetan fudhattanii. Bifa kanaanii.
sararuma kana sadeen qabdanii wal siisitan asiinis siisitan asiinis waanuma kana qubaan qabdanii siisitan jechuudha isin dhibu haala kanaan eega siiside booda amma gubbaa raayitii kana isin kaasuu tettanii kana caala bareechiftanii dalaguu dandeessanii amma isinuma agarsiisuu fi raayitii kanaan hin tuqaa. Amma haala kanaan footoo kiyyarra dhufe jechuudha. Amma akkuma reefuu isinii jedhe akkuma reefuuti jechuudha kanneen qabattanii kara feetanitti harkiftan jechuudha. Walitti dhiqeessuufis isuma gad walitti ooftanii addaan harkisuufis isuma qabatanii harkiftan jechuudha. Haala kanaan jechuudha kunoo. Bifa agartan kanaanii haala kanaan fakkeenyaaf yoo guddatee haala kanaan walitti dhiqeessina. Haala kanaan goonee booda amma yoo saayiziin isaa wal nuu qixxaatee jiraate kun haala kanaan raayitii kana tuqna jechuudha. Raayitii kana tuqna amma sirra deemni. Amma eega raayitii kana tuqee booda wanni biraa takka nu barbaachisu jechuudha. Footoo jooharkaniin amma fuudhe kanarratti jechuudha. Fuula isaa qofa hambisee bakka kaan yoo fakkeenyaa fi wanni an haqu bal'aa ta'e iddoo kananii agartan jeetii yaadaa kun amma buruusha jechuudha kan irraa haquuni isa kanarratti yoo fedhe akkana gattuqee bakka kana saayiz isaa akkanatti guddifadhee bal'ifadhee yookiin ammoo qal'isee haqaan jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf saayizuma kanarratti isin saayizuma jiru kana irraa hitan kan ammoo quba tokkoon ol quba tokkoon gadi qabdanii haala kanaan adda bal'ifattan irraa haquudhaaf fakkeenyaaf yoo akka isii qajeelu isinii mul'atuuf haala kanaan eeganaa dhufee booda fakkeenyaaf kun akkuma agartan kanatti irraa haqa jechuudha. Fuula isaa qofa hambisa joohariini haala kanaan qubaan irraa haqa jechuudha. Kun akkuma agartan kana irraa haqa. Haala kanaanii irraa haqa jechuudha. Haala kanaan irraa haqa akkasitti irraa haqee quumaan irraa haquu jira jechuudha. Waan biraa takka illee nu barbaachisu. Bifa kanaan irraa haqaa irra loofadhe ammas. Akkanatti irraa balleessitanii isin kana caala suutettanii kaarraa tolchuu dandeessanii anamma isinuma agarsiisuu fi haala kanaan jechuudha. Egaa haala kanaan tolfattan booda kun raayitii jira jechuudha gubbaa kana anamma isinuma agarsiisuu fi jedheetiin jira. Kunoo
akkuma agartan kana jechuudha. Kunoo bifa kanaan footoo Jawhar wal biratti fidadhee haala kanaan tolfadhee jira jechuudha. Ammas meef duuba deebiitiin tabiraat akka fuudhee isin agarsiisa. Anamma isinuma agarsiisuu fi create yaani effect insert picture haala kanaanii fakkeenyaaf mee fakkeenyaaf footoo kanaa miti mee insert picture fakkeenyaaf mee haala kanaan amma isaan amma nama lama jechuudha. Haala kanaan eega godhee booda raayitiin godha. Amma sirrii deebi'ee raayitii tuqa. Yes jaani. Amma eessaan tuqaa siin tuqaa insert picture ka jedhuun godha. Amma mes keessaa footoo hiika kana dhiyaatu mee fakkeenyaaf mee calma jee kana fudha fakkeenyaaf. Raayitii godha. Ammas raayitii tuqa. Eega haala kanaan isin naa godhee booda amma footoo kam amma footoo kiyya kanarraa haqa jechuudha. Haala kanaan bal'ifadhaa kana yoo fedhe saayiza isaatti dabaladheetiin qubumaan irraa haqa jechuudha. Baay'ee laafaa tokko. Ammaan bakka ani itti ka'e kana jechuudha. Ka nama footoo duubaan godhatan san abbicha dura itti footoo itti firoomsu jirtanii sanii wal fakkeessan jechuudha. Asirratti waan isin himuu barbaadu bal'ifachuuf guddifachuudhaaf gamaa gamana
qubaan akkana qabdaniiti ilaal walitti amma xiqqeessuuf akkana quba lamaanii walii harkisaa yoo dabalisuuf illee quba kiyya tokkoon jala qabadhee tokkoon gubbaa qabadhee walii harkisaa kaan ammoo gubbaa adda harkisa jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Yoo walitti xiqqeessuu fedhes yoo gaman harkisuu fedhes quba lamaanii quba tokko yoo gootan hin ta'u quba lamaan jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf kun amma footoo cal jedhamee kaa'ame waan ta'eef malee footoon kana caala itti yaadamee fakkeenyaaf bareedee kaa'ame baay'ee karaa laafaa ta'een walitti firoomuu danda'a jechuudha. Kana caala. Adda harkisuuf walitti deebisuudhaaf quba lamaanii gamaa gamana qabdaniiti. Gaaddidduun quba kiyyaa ni mul'ata jeetii yaada isinitti haala saniin qabdaniiti jechuudha. Achi booda mi'a nama kanarraan bareechisuu fakkeenyaaf raayitii kanaan tuqaa. Raayitii goone jechuudha. Okey goone amma achi booda mi'a footoo keenya keessa seenee ilaalla. Fakkeenyaaf footoo kiyyaan seenaa. Footoo kiyyaa mi'eessa jira kan Joowar fa'aa wajjin hin jiru asis. Oh, dhiifama osoo achi okeen godhin bahee eega haala kanaan godhatanii booda dhiifama eega haala kanaan xumurtanii booda eessa tuuxanii anuu amma osoo seefiin godhin hin bahee jechuudha. Iddoo sheer jettu tanaan tuuxan kunoonni agartan jeetii yaada bakka nama quban tuqu jiru bakka footoon tiyee jirtu tana jala jechuudha. Isin mul'achuu ni malti bakka footoon tiyee tana jala tuuxan sheer ta'e tana jira jechuudha. Sheer tana tuuxan eega sheer tana tuuxanii booda kunoo gubbaa kanarra jechuudha. Seef piikchaa ta'etu jira jechuudha. Seef tana tuuxan reefisinitti hin agarsiifne haala kanaan jechuudha. Seef gootanii jirtan jechuudha. Egaa haala kanaan isin ta'e booda amma immoo isa kanarratti piroo kajuu kanarra jechuudha. Lammaffaa kanarratti oguutu akka tuutan jechuudha. Haala kanaan seef gootanii jirtan jechuudha. Mi'as keessaa amma hin baha. Yoo achi hin tuqin seef isin hin taatu jechuudha. Kunoo amma seef taatee as kennaa dhuftee jirti jechuudha. Gaalaarii kiyya keessa hogguu seenee jalqaba irratti argadha. Kunoo gaalaarii hogguun seenee jalqaba irratti argadha jechuudha. Amma kana noormaalii fakkeenyaaf namni isaan kana bira hin jiru jedhee namni nama mormu jechuudha. Kun akkuma agartan kana fakkeenyaaf baakgiraawundiinis kama fakkeenyaaf amma Joowariif Addisuu Bullaallaa wajjin ka'an. Ana ammoo bira hin jiru fakkeenyaaf isaan bira hin jiru. Kun akkuma agartan kana Joowaritti maxxanee isaan wajjin akka waan ka'ee fakkaadheeti. Ana ammoo footoo kana fakkeenyaaf itti yaadee hin calluma jee footoo biraa kan ka'e isaan bira isin agarsiisuuf fidee isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaan footoo feetan walitti firoomsuu dandeessanii. Ana amma viidiyoon natti dheerataaf malee fakkeenyaaf Addisuu wajjin an akka jiru Joowar biraa kaasee godhuu danda'a. Fuula kiyya hanga kana qofarraa fuudhee Joowar irratti godhuu danda'a. Karaa amma tartiibuu ammaa kanarraan deemtanii isin irra gahuu dandeessanii jechuudha. Amma footoo isin viidiyoo gabaabsuuf waan ta'eef isin irra deemtanii haala kanaan takka takkaan laaluu dandeessanii jechuudha. Haala kanaan footoo keessan bifa feetanitti tolfachuu hin dandeessan isinin ja'a. Tanaan isin agarsiisuuf dhufee fakkeenyaaf yeroo biraa kun amma fakkeenyaaf har'a kaan isin agarsiise kana fakkeenyaaf kun hundi amma footoo saniin dalagee amma kun fakkeenyaaf bakka biraa jira Joowar bakka biraa jira walitti firoomseeti jechuudha. Haala kanaan jechuudha kun amma abiyyi nama biraatiin harka wal fuudhee anaa wajjin harka waa wal fuudhee fakkeessee ka godhe haala kanaan footoo bifa kanaan bareechifachuu dandeessan isinin jedha kana isin agarsiisuu dhufee yoo isinin galiin komantii jalatti YouTube jalatti yaada barreessuu ni dandeessanii gaafii gaafachuu ni dandeessanii akkasuma gaafiidhaan hedduu keessanii wal dura duuban akka isinii deebisuu abdiin na eeggadhaan isiniin jaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.